السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توين تصرف في سميشو جر جرت بقى جراح سنجيت تمرك سنية سرق بركة سنية هاكاو دكتور سميشو سبسكرايب لايك شير كلهم جلسة سنجدة وانت وسبيسو قبل كومنت جلتنا كا هرب اللي كيسوما كوبي كيسوماتها هربس أو بريسكية قالي توجه جلتنا قبل إنجرا نفعنا بوان سننجد إن شاء الله قافلي أدادا قافل شوف كسينا قافل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرّ جلتون كيسن أنا جراتو بلا جراتني نجيني كيسن بك جلتتي أنا ركب ننجيشا إتيانت أنا كسم سميشا وسبسكرايب ونجيب السودان برنو نابدا سننجنا والجبس ورما والجبس سواء تهم والجبس كلهم كيسون دالتني برانتيناتي سبسكرايب لايك قدعتي كثيت بلا دربان والجبس مجايو تناو برتيتنا اثنين جنة نتار موت يوغا في فيديو إتو يايته يسموت يو جمان أرجوفتين ناجت ولا أكسي بلسكي غالي قلتومي وامتكي قبجينا إفكيتي ودا قلتومي سنجنا قابل كينمو إن شاء الله تقفى إرتي وانتين يرو أما جو كيسا وانت الدنيا هنرت أجل كان كيسا وانتين أسو سرع يوكن يسو كنرى قاري تأي بريديتي أكمالي wanti ani gaarii ta'ee jirti itti gammadu sumee shaw yeroo gabaabaa keessatti gammachuu isillee agarree gaafa mootiyyuu addunyaa irratti barti Itoophiyaa miti ay addunyaa irratti yoo ka gammachuudhaan jiraachuu jireenya koo keessatti yaani maatii koo wajjin gammachuun jiraachuu ana alii koo akkuma nagaan biraga yoo nagaatti deemuudha gammachuun isa inni lammaffaan mootiyyuu gaafa yuutuubarri isii kun yoo nu guddatee سبسكرايب هيكون وديمدا غاب نموتيو بيف اداتين غمچودان اتيلين فيدي لو غمچيفتو يچو اني غير وهي يوتيوب كيرا سنغافا وانا الدنيا وانت سوق اجيلي يعني كنر سراي بريديتي فكينا كا غندوما كي المال ورمو كينا وججبي خلاني سوسراي تكسسوني وانت بدا كينا كجيل فتشوفي kajeelaa keenya yookaan beekaa keenya irraa wallaanaa waa barachuu waan akkasiisanii wanti as gaafadhe okay akka yaada keessatti ibsiteertaa galatoomi inni gaafin itti aanu ammoo nama gaarii namni yaada gaarii yookaan nama gaarii jettee ati yaadu nama akkamitti namni nama gaarii jedhee yaadu nama yeroo kamuu yaani dhugaa dubbatudha bakka deemutti yaani abbaa qabeenyatti kun immoo abbaa qabeenyaati nama yeroo kamuu hannatu jechuudha dhugaa dubbatu yaani dhugaa rabbiiti nama dhugaa dubbatee haqaan deemudha namni ani yaadu namni ana nama gaarii jedhu malee isa kaan irra caale miti nama dhugaa dubbatudha jechuudha wanni nama gaarii jedhetti yaadu gaafin kee yookiin yaani kee bareeda garuu nama gaarii jechuun nama haala amala bareedaa qabu nama kabaja namaaf qabu nama yani waan bareedu dalagu yaada garuu yani ke bareedadha gaafin itti aanu ammoo dubartii cimtu yookaan dubartii gaarii jechuun akkamitti dubartii cimtu jechuu yookaan immoo dubartii gaarii jechuun dursan dubartii haadha abbaa ofii kabajjee amantaa ofii jabeeffattee salaata ofii irratti cimtee akkasuma immoo abbaa warraa ofiillee akkasuma gara sadaqaatillee gara masjida rabbiitillee nama waan akka isaan gargaarudha waan akka isaan dalagudha namni nama cimtuu jedhee yaadu nama sabaaf dhaabbatu akkasii dhiifama obboleewwan kiyyaa akka obboleessi gaafin deebiin kee baay'ee bareedaadha dubartii cimtuu jechuun dubartii kabaja namaaf qabdu waa hunda dandeettu ta'a obsa qabdu jechuudha maashaallah gaariidha okay gaafin kee itti aanu ammoo bultii jechuun maal jechuudha bultiin maal yoo bultii jennu sun
jechi bultii jedhu kun akka waliigalaatti yoo ta'e maal keessatti hammata yookaan hiikan isaa maal? Bultii jechuun dursaan dursatti bultiin qalbii wal taane waan sirriitti ulfaatu kan hubatetu iyyuu bultii kana jabeeffata malee. Jechuun bultii jedhu maali? Bultii jechuun nama gammachuudhaan akka yaa'an biyya wal jiraatudha. Gammachuudhaan wal jiraatudha. Akka yaada kuuteetti akka yaada keetti garuu ati namni dandeetta. Akka yaada kuuteetti nama gizee kamuu gammachuudhaan wajjin jiraatu. Abbaa manaa isa wajjin jechuudha. Wajjin gammadanii yaani wal dhabbii malee zannii malee wajjin yeroo gaarii dabarsanidha jechuudha. Akkasuma immoo ilmaan illee walirraa horanii ilmaan ofillee immoo karaa tirii irratti guddisanidha. Bultii jechuudha. Yaani kee bareedadha garuu ani hiikama jecha bultii jedhu san maali inni ka jedhu barbaade garuu ana akka yaada kiyyaatitti illee yookaan akka jecha bultii jedhu kun naa galetti immoo bultii jechuun dubartii takkaa fi dhiirri tokko walitti dhufanii bultii ijaaru waan jechuun walitti dhufeenna yookaan tokkorra yaani gargara ka jiran sun tokko ta'uudha. Akkasii bultii jechi jedhamu sun nama lama ta'u akkasii natti fakkaata. Okay. Yeroo ammaa kana keessatti wanti nu arginu kun waa baay'ee yaani kijibni baay'atee bultiin namaa ka ijaarame diigamuu fi sobni baay'atee dubartiin dhiira sobuu yookaan dubartii sobuu irratti baay'ee yaani waa hedduu argatan. Kanarratti osoo maaltu sirraa'e bultiin sun yookaan namni lamee walitti dhufe kun bultii ofii cimsatee waliin adeemuu danda'a jettee yaadda. Inni kun sirriidha. Akka gorsa hordoftoota sumeeshootti illee fi yaani ka beekus namaaf sheer godhee kan beekne immoo akka irraa baratutti yaada keenya ibsi barbaachisa. Inni kun waanuma wajjin argaa jirru gizee ammaa kanatti soba baay'ate garuu immoo akka yaada sobni kun dhaabbatee namni tokko ta'ee dabalama kun dhugaadhaan bakka akayyuu irratti waan jirutti wajjin jiraatee na gammachiisa garuu argaa jirru amma hedduu bakka hedduu kan waliin bakka kijiba kana baay'ate waan kun argaa jirru yaani warroota irratti wal miidhanii bakka kun mootummaa jiraame. Kanaaf already osoo sobni kun dhaabbatee dhugaarratti deemanii dhugaarratti hundaa'anii wajjin jiraatanii gammachuudhaan akka firri keessa illee gammadutti wajjin jiraatanii hedduu itti gammada akka yerootti jechuu barbaadeeti. Bareeda ayyaanni kee gaariidha. Kanaaf rabbiin nama sobuuf nama fageessu nu haa qajeelchu. Nurraa fageessu nama sun nurraa fageessu nu haa qajeelchu yoo qajeelchu ta'e. Akkasii inshaallahi rabbiin nu haa dhiisu tasomne illee kanaan ta'a. Akkuma baleessaa jiraati. Laala sobuma baay'ate kana keessattuu rabbiin sobuma kanarra nu haa qabu. Akkasii gaafiin isa xumura yookaan yaanni isa xumura mudannoo kee haga biyya ormaa dhufte kana kasi mudate kan nama kofalchiisu kan nama barsiisu jettee yaadu. Mudannoon koo haga biyya ormaa kana dhufte waan dubbachuu yoo ta'e yeroo biyyarraa gara biyyarraa. Waa baay'ee nama mudata garuu ati mudannoo san keessa akka barumsa qabduu fi kan nama kofalchiistu yookaan kan nama bashannansiistu. Yeroo biyyaa dhufutti wal bukkite afaan kallee bakka hin beeku afaan araba kana dubbatanii yogguu dhufu namtichi kiyya wanta san dhaqiifin jedha afaan arabaatiin garuu ani waan san fuudhee hin beeku wallaalurraa zim jedheetuma callisee jalaa deemu kazaa dhaqee kan inni jedhe dhiiseetiin kan biraaf jedhu fe'an maaliif hin beeku jechuudha kazaa namtichi achatti bakka hedduu natti ka'ee natti horii mudannoon keessa tokko sanii inni lammataa mootii jira yaw biyya tokko gaafa hin beekne warroota saraatanyaatti maaliif ka wal dhaban isa sanii mudannoo baay'ee agarra garuu alhamdulillah. Akkasii mudannoon kee garuu kama waa nama baay'ee mudatu afaan wallaaluun kun nama hundaa dhiiras ta'e dubartiillee akkasii numara rabbiin biyya ormaa kana keessa galinaa bilisummaan biyyoota keessatti jiraatee inshaallah bilisoomee nama gizee mara ergamoo kan namaaf dalagu biyya nama dalagu sun ta'in biyya ofii keessa jiraatee nama dalagate yookaan nama dalaysiisuu danda'u rabbiin haa godhu jechuudha inshaallah. Hordoftoonni sumeeshoo deebii kutaa kutaan isin dhiyaataa jiru kana irratti yaada qabdan yookaan waan sirreeffachuu waan qabuu fi waan ani itti dabaluu qabu hundaa naaf kaa'adha. Akkasii
yaada yoo qabaatte nu dabarsi inshallah viidiyoon keenya karaa xumuraa dhiyaatudha. Yaadni an qabu akka isin jette kana yoo asirratti yogguu isii waa gadhiiftu waan isin dogongortee jira warroonni mootii yoo dura dalagaa turan waan isin dogongorte koomantiidhaan kaafi wantoota akkana kana sirreeffadhu jedhanitti nu jajjabeessaa godhatiin akka isin nu jabaattu nu godhaa isin jedha yaadni yemmootu warroonni yuutuu kadhan bakka asirratti nu cimsa waan isin dogongorte yaadni dogongorte akka jechuun sun taane yoo waan akkana kan sirreessi jedhaatitti itti nu hima. Bakka kanaan hir'istee bakka kanaan itti dabalii bakka kanaan irraa hir'isii. Kana barbaanna laazim sabskraayibii immoo laazim nam tokko hin darbina laayik godhaafi. Akkasii guddaa galatooma hordoftoonni kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.